Ashamaa harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kuni Biiftuu Miidiyaadha. Qophii keenya har'aa irratti odaalee gurguddoo 8 keessaa tokko hanga 4 kan jiran isiniif qopheessinee jirra. Hanga sagantaa keenya dhumaatti nu waliin turaa. Odaan bakka waaqni hariiroo isaa nama wajjin itti haroomsatedha. Aadaa fi seenaa Oromoo keessatti odaan akka madda nagaa fi mallattoo eenyummaa tokkummaa uummata Oromootti ilaalama. Faayidaa amantii fi siyaasa Oromoo qaburraa kan ka'e odaan mukoota jiran keessaa baay'ee kabajamaadha. Ardaan hedduu maqaa odaan yaamamu, fakkeenyaaf odaa nabee, odaa bisil, odaa bulluq, odaa bultum, odaa roobaa, odaa garaadoo, odaa girjaa fi kan kana fakkaatan odaan gurguddoonni jiru. Bifa kanaan odaalee gara 300 caalan jiraachuu ni danda'u. Yaa ta'uuti garuu namoonni hedduu odaan 5 qofa jechuun dubbatu. Kun garuu seenaa ardaalee jilaa beekuu dhabuurraa madda. Ardaalee jilaa kamirrattuu odaatu moggaafama. Yoo odaan dhabamillee mukuma biraa itti moggaasu. Odaa tokko irratti miseensi gadaa 5 odaa fi ni qabatu. Kanaaf odaan 5 gaaddisa gadaa 5 kana jala ta'anii odaaleen mari'atoo gosa odaa nabee Tuulamaa, odaan bisil Maccaa, odaa roobaa Arsii, odaa girjaa Gujii yoo ta'an lafa odaan hin jirretti gumii jedhama. Fakkeenyaaf gumii gaayoo, gumii me'ee, bokkoo gadaan maqaa miseensaan odaa malee alangaa 5, barcuma 5, waraana 5, miseensa gadaa 5 waan qabuuf seerri tumamu kamiyyuu maqaa fi beekamtii 5niin kan deeggaramu ta'uu ittiin ibsa. Tokkoffaan odaa nabee bulchiinsa magaalaa Galaanitti argama. Odaa roobaa godina Baaleetti argama. Odaa bisil godina Shawaa Lixaatti argama. Odaa bultum godina Harargee Lixaatti argama. Odaa bulluq godina Horroo Guduruu Wallaggaatti argama. Odaa garaadoo Oromoo Walloo Kamiseetti argama. Gumii gaayoo godina Booranaatti kan argamudha. Me'ee bokkoo godina Gujii keessatti kan argamudha. Sirna gadaa odaa jaarraa 12ffaa irraa jalqabee yommuu ta'u hanga dhuma jaarraa 19ffaatti giddugala siyaasa diinagdee fi hawaasummaa uummata Oromoo ta'ee tajaajilaa kan ture ni ibsa. Isa tokkoffaa odaa roobaa. Odaan roobaa godina Baalee Aanaa Gindeeritti argama. Sirna gadaa odaa roobaa akkuma sirna gadaa Oromoo kan biraa waggaa 8 Oromiyaa bakka hundarraa Oromoonni hundi keessattuu Oromoon Arsii bakka jiran irraa walitti dhufuun heera uumaa kan namni ittiin qajeelfamuu fi seera uumamaa kan namni tumamee ittiin bulan tumatuu fi lallabatuuf, akkasumas baalli yookaan aangoo sirna gadaa abbootiin gadaa walii dabarsuu fi walharkaa fuudhuun seera waggoota 8 dhufan ittiin bulan waliif ibsuuf yookaan wal barsiisuuf gammachuun kan walitti dhufanidha. Inni lammaffaan odaa nabee. Odaan nabee odaalee seenaa Oromoo keessatti wiirtuu amantii fi siyaasa Oromootaa maraa fi boodas teessoo gadaa Tuulamaa kan turedha. Odaan nabee erga wiirtuu gadaa ta'ee goomiin jalaa taa'uu qabee marsaa gadaa 225 yookiin umurii waggoota 1800 ni qaba. Odaa nabee lafa Tuulamaa naannoo gosni galaan jiru keessatti aanaa Dukam iddoo kattaa dhaloota jedhamutti argama. Kunis Finfinnee irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira 37 fagaata. Magaalaa Dukam irraa immoo kiiloomeetira 8 fagaata. Karaa biraatiin haaromsa gadaa odaa nabeetti raawwatu waliin wal qabatee seenaan ka'u
naannoo Odaa Nabeetti ardoonni 6 wiirtuuwwan amantii Odaa Nabee jalatti tajaajila kennuu isaaniiti. Ardoota amantii itti geggeeffamu kunniin moggaafama hora jaha waaqaa jedhamu qabu. Isaanis inni tokkoffaan horaa Arsadii, inni lammaffaan horaa Kiilolee, sadaffaan hora Hadhoo, afraffaan hora Gindhib, inni shanaffaan hora Warxoo, inni jahaffaan immoo hora Erer jedhamuun beekama. Inni sadaffaan Odaa Bultum jedhama. Odaan Bultum kan argamu godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultum keessatti argama. Odaan Bultum magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 376, magaalaa guddittii godina Harargee Lixaa Ciroo irraa kiiloomeetira 49, magaalaa aanaa Odaa Bultum Baddeessaa irraa kiiloomeetira 14 gara dhihaa erga deeman magaalaa xiqqoo Karra Qurquraa jedhamuun gara kibba bahaatti kiiloomeetira 4 fagaatee araddaa goda horaa bakka dirree horaa baaduu jedhamutti argama. Sirni gadaa Odaa Bultum sirna beekamaa uummanni Oromoo bahaa filatee jireenya isaa ittiin geggeeffataa turedha. Sirni gadaa Odaa Bultum sirna dimokiraatawaa uummanni Oromoo jireenyi isaa hunda akkaataa gahee umurii fi kan kana fakkaatan keessatti heeraa fi seera tumatanii addaan qooddachuudhaan ittiin wal bulchuu fi wal bulchaa turedha. Sirni gadaa Odaa Bultum sirna qoodaminsa jedhama. Inni afraffaan Odaa Garaadoo jedhama. Odaan Garaadoo Walloo yookaan Raayyaa Asaboo keessatti naannawaa Kamiseetti kan argamudha. Hanga sagantaa keenya xumuraatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Yaada qabdan komentii irratti nu barreessuu dandeessu. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Galatoomaa.